Non qabi. Wanta kooli. Eessaa fidde? Hojii gooti. Siroo maal dhabde? Maal keessa? Mucaa kooti. Mucaa keessanii haa ta'us immoo Baala ishee. akkasii baay'ee gaarii akkasii. Bukkee dhaabbataa si baay'ee gaarii maqaa gadhiisaa. Raafuu. Maal si waraabbitti? Mana qorichaa dhaabate? As ilaala. Adda dhaabate. Qorichaa dhaabate? Yoomni kaasee qorichaa dhaabate? Haa? Maal si godha amma? Mana qorichaa maal jedhama? Raammoo garaa keessa qabateetii qoricha liqimsiisee. As ilaala. As ilaala. Hai. Haa. Liqimsi. 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 As ilaala. As ilaala. Adek. Adek ben. Hallelujah. Amen. Putar. Olum. Fica betul. Ati mootee tamooti kun gaara golgoota sibeeka dhangalaaftee tatoofoo koo du'a lubbuu si fayyada. Anfayyeera 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 anfayyeera. Hallelujah. Jira Yesus. Jira Yesus. Ani fayyera. Zaitin mataa guyyaa kudha jaha laattu guyyaa keessa bilisa raammoo bilisanii sirriine bilisa guyyaa keessa fayyera. Maqaan godhataa hundaasaan jedhamaa dandama tokko gisirraa dhufe. Lafa kana gubbaatti gochi waaqosii godhe maal ture? Gochi waaqayyo naaf godhe lafa kana gubbaatti mucaa kana isarraa kan ka'u baay'ee nagaan argatu golora kana afaanii kana gannaqaa. Amma bira ture. Mucaa kana bultii bira ture. Bultii bira ture mucaan kun hospitaala biyya keessaarraa ciibsee kilookosii 3 fixee achirraa dadhabameenaan rifeenii nu barreessanii yennaanii addana hospitaala joottis fidee ammas kilookosii 3 fixee walitti qabaatti caafite mucaan kun gaafa fayyuu dadhabu. Manni yaalaa mucaa kana dhibeensaa maal siin jedhe? Manni yaalaa mucaa kanaa dhibeensaa sareen ciniinteetti adina gaafatanii yennaanii ani mucaa kanaa sareen ciniinuu sin agarree mucaa kana wanta irratti argee qabu garuu mana namaati immoo wanta akka baaduu wayiifaa nyaatee jedhan itti himaa qoricha hin kennuu fi yeroo hundumaa qorichi isaan kennan mucaa kana waan tokko gargaaruu hin dandeenye gaafa dhumarratti mucaa kana qorichi gargaaruu dadhabu isa dhuma rifeenii si barreessinaa qorichi amma yaalame kennameera mucaa kanaa rifeenii godhattee iddoo rifee kan si barreessine dhaxxaa'ennaan ani rifeenii hin barbaadu rifeenii koo ani gara waaqayyo gara oliittanii yadha waan ta'eef mucaan koo fayyoo dhabeera mucaa kana naa baasaa jennaan mucaa kanatti farrantaa lubbuu isaatitti farrantaa ani mucaa koo itti farrama naa baasaa raajii irraa itti geeffadhaa hin jedhee mucaa kana yeroo sana gaafa mucaa kana innis kilookosii ofirraa ciree ka'uu barbaaduni mucaa kana xeetti yaadhee dokteriin dhufee mucaa kana aboo mucaan kuni naan jedhani yeroo dokterii kana ani raajii irraa itti geeffadha mucaan koo achumatti laafa yeroo jedhu ol ilaalanii kolfanii dhigaa jedhan mucaa koo achiiti mucaan kun dandee hin deemu olin jedhu golota afaan isaa dachiigaa marummaa kana hin ciniinachuudha baay'ee darajaa isa dhumaatii ilkaan ol ciniinee waan tokko mucaan kun baay'ee miidhamaa bultii 10 buddeen dhiisee akka ittiin ta'a
Isa irraa kan ka'e gaafa lafa kana fidu Lafa kana gaafa yoo bittee lafa kana fiduun koo bultii 14. bultee 14 gaafa sitti kadhate namni waaqayyo maal siin jedhe Gaafa mucaa kanaafi naa kadhate mucaan kun ammaa kaasee mucaa kanaa goora sareetitti bu'e waan ta'eef mucaan kun ammaa kaasee hin fayyadee asuma adda isaatti isa Eenyutu akkasiin jedhe? Raajii Abiraam. Okay. Asuma adda isaatti isa bu'ee mucaa kanaa olu taalee mucaan qosa silaa qabaan finne olu taale isa ergii olu taalee booda gubaa'ee kana jidduu asii bachi fiige mucaan kun. Ati mooteetta mootii kun gaara golgoota sibeeka dhangalaaftee toofoo koo du'a lubbuu siin fayyada. Anfayyeera 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 anfayyeera. Una akka taa'ee walaala gubaa'een hundumtuu waa'ee mucaa kanaafi baay'ee hundumtuu baay'ee gammadu. Kanarraa kan ka'e mucaan koo addoo kanatti naa fayyee bultii 16 booddee deebi'iti mucaa kanaa dhugaa baay'inaan jedhanii zayitaa isaan naa kennan dhaqee garaasaa irra kaa'ee garaasaa irratti dibee bushaa isaan naa kennan mucaa koo obaasee bultii guyyaa gaafasite amma bultii 16 mucaa kana garaasaa irra nan kaa'ee mucaan koo buddeen hin nyaate mucaan koo lafa hiriyaa irratti dhaqee qabatee waldaa dhaqee galee baay'ee mucaan koo du'a naa Sabni waaqayyo golfaa galateeffata. Hallelujah. Kanarraan kan ka'e gaafa mucaa kana lafa kanaa fuunee galle jechuudha. Mucaa kana fuunee galaa irraa namni baay'een biyya keessaa ganda sadii kan ta'u waa'ee mucaa kanaaf du'a gayyaa jechuudha. Labsii walitti labsanii du'a gayii waa'ee mucaa kanaa kun fuunee galaa irraa mucaa kanaa du'a gayii isaa yaa'u gaafa mucaan kun dhaqee mana ollitu isa kanaa inni dhukkubsate immoo hin du'eedhaan isa kanaa namni du'a gayii yaa'u mucaa irratti ollitu. Ammayyuu dabalaa golfaa galateeffata. Ati mooteetta mootii kun gaara golgoota sibeeka dhangalaaftee toofoo koo du'a lubbuu siin fayyada. Anfayyeera 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 anfayyeera. Ipinni koo dhume fiixaan baafameera aannan jaallatameemi sa'ul jibbameera kan fannoo naasofee diinni qaana'eera galmeen galagaleera amaarra ra'eera.